hin jaaladha jedhee waan jaaladhu dhabee eegasii dirqiman furdaa tokko qabeena hammadhu jennaan qabdeena hacuucee harakaata dhiisaa isii warri cuucee yaa furdinna jismii akka arba ciisuu yaa balaqii ijaa akkuma hangaasuu aboo kana caakkeen danda'een korkaasu shabaaba gurguddaa rabbiin si haa baasu mushkila kabiirii ulfaatinna miilaa kiiloo 300 akkuma hadiidaa subiinaa bariinan ka'e biraa fiiga a'uuzu billaahi maaluma sooratti akkuma santawwan mormallee dheerattiinan sakaalin jedhe caakkeen itti booya akkuma daa'ima imimmaanis dhooya ulfaatin isii balaaxaa caccabsaa harakaan isii fagoo si gaggabsa kanumatu yaadan hamilee na cabsaa furmaan isaa maali dafa itti dabsa yaada takkan qabdu soorattee irkattii dalagalleen deemtu anatti morkatti shakkii takkan qabu kanumaaf gabbatti yaa maazanii miilaa dhedheerinna koomee karaan jilbaa olii akka malee coomee urgawaan san argee hamileen na doome yaa aboo musiibadha ulfaatinni sarbaa ani waa danda'ee ofirraa achi darbaa kana namaa miti rabbumatu argaa amma hin miliqaa mala biraan garree tasa dogongorree yoo boollatti tarree shahaadaa qabachuu quba samirrarree baawoloojiin baananis waan isaan dubbanne gaffageenna boollaa ennulleen hubanne homa onnee qabnuuf achitti dhumanne eenyu bakka beeka mitiraan sararee hunduu dukkanumaan hallayyatti taree ana yoo xiinxallu baay'ee nama rare awurooppaa fi eeshiyaa afrikaan hin garree gaffageenya isaa abbaan fedheen barree tawakkaltu jennee dukkanatti tarre Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuun ilmaa Oromoo bakkuma jirtetti kabajaaf jaalalli isin biraa jiraatu isiniin jecha ani caakkee keessa yookiin abbaa chaasatti wallahi fayyaa kiyyaanillee nagaa isin akkami jirtu baga jiraattan wallahi jiraachuu tana waa hunda caalaa beektanii keef haalakum jettee ramni laal keef haalakum wa faranji good morning isinii galee akkas jedhan akka itti nagaa wal gaafata namni isin akkami fayyama keessanii baga jiraattan wallahi ilmaan Oromoo ka musliimallee ka kiristaanallee ka xiqqallee ka guddallee bakkuma jirtetti kabajaa fi jaalalli isin biraa ga'u rabbiin tokkummaa isinii haa kennu rabbiin fayyaa isinii haa kennu duniyaa isinitti gadaadhiisu rabbiin wallahi duniyaa ajaa'ibaa duniyaa gurguddoo duniyaa xixiqqoo miti duniyaa kabiir jeen isinitti gadaadhiisu rabbi wallahi duniyaa gurguddaa isinii galee akkasitti fayyaa qabdan akka biraa yaadamtanii bar maa addaan turree miti wallahi addaan turree bar ani si yaada isin maa nama yaan qoya akkasitti ani caakkee keessanii yaada keessan komantii jala kaayadha waan barbaaddan jedha kennu laayik godha saabskiraayib godha isinii galee tanuma malee wanni biraan jettu wallahi rabbul kaaba tanuma akkasitti yaada keessan komantii jala kaayadhaan affeerraa kennaa jechuun isinii galee huma isinitti dhagahame huma keessanitti mul'ate yaada keessan karaa komantiitiin barreessitan malee dhimmi biraa daneen isin haasoftan hin jiru wallahi yaadum isinitti dhagahame erga huma garaa keessan keessatti qishumaa isinitti dhagahame fuutanii maxxansitanii jechuu kallattii komantiitiin wanni biraa daneen biraa hin jirtu daneen biraa takka illee ta jirtu hin jirtu wallahi